Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessan nagahummaa hin isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung jechuudha. Egaa baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin gahe jechuudhaan akkuma barame har'allee waa sadeen tokko isinan agarsiisa jechuudha. Kanaaf akkan waliin turtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Egaa jalqaba irratti kan ilaallu karaa ittiin koodii hojjechuu dandeenyuun ilaalla. Koodiin nuti hojjennu kun peejii keenya koomentii irratti beeksisuudhaaf nu fayyadaa jechuudha. Namoonni yogguu koodii kana koomentii irratti barreessan, koodiin isaan koomentii irratti barreessan kun gara maqaa peejii nuti beeksisuudhaaf filanne yookaan gara maqaa peejii keenyatti jijjiiramaa jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba Facebooka ni banannaa. San booda peejii beeksisuu feenu yookaan peejii keenya bira ni deemnaa jechuudha. Egaa amma peejii teknoolojii app jedhu kana beeksisuu yoon fedhe yookaan ammoo koodii isaa baasuu yoon fedhe tuqaa sadeen tana ni tuqnaa. San booda copy link kan jedhu kana ni tuqnaa jechuudha. Itti aansuun of duuba deebinaa. San booda koomentii bira deemnaa. Fakkeenyaaf amma asirratti waan kana irratti koomentii godhu yoon fedhe bakka koomentiin itti barraa'u kana jechuudha. Sakandii takkaaf qabnee teenneti paste kan jedhu tuqnaa jechuudha. Itti aansuun linkiin peejii teknoolojii aappii hamma fudhanne suni asirratti nuuf bahaa jechuudha. Amma linkii kana keessaa koodii peejii kana baasuudhaaf dhuma irratti islaashii tana yookaan sarara dhaabbattu tana biraa balleessinaa. San booda ammallee lakkoofsa tokko asi waan jiru jechuudha. Maayinasii waliin hunda isaanii ni balleessinaa jechuudha. San booda haala kanaan lakkoofsicha qofatu nu hafa. Ammallee fuul duratti aatii tana di daballaa. San booda hammattu isii kana itti daballaa jechuudha. Ammallee dhuma irratti dhufneeti tuqlammee jechuudha. Tuqlammee kan sa'aatii fi daqiiqaa addaan baaftu tana itti galchinaa. San booda hammattu isii kanaani cufnaa jechuudha. Amma koodiin kuni koodii peejii teknoolojii aappiti jechuudha. Amma ani koodii kanan namaaf yoon erge namoonni ammoo deebisanii koomentii irratti yoo barreessan koodiin kun gara maqaa teknoolojii aappiti jijjiiramaa jechuudha. Egaa ni laalla jechuu fakkeenya poostii goonaa. Kunoo amma lakkoofsi amma nuti poostii goone gara maqaa teknoolojii app jedhutti jijjiiramee jira jechuudha. Egaa koodii amma baafattan kana footoo irratti barreessitanii footoo san deebiftanii feesbuuka keessan irratti poostii gootanii jechuudha. San booda mata duree san irratti lakkoofsa footoo kana irra jiru feesbuuka yookaan ammoo koomentii irratti barreessaa jettaniini namoonni yogguu dhufanii koomentii irratti koodii san barreessan gara maqaa peejii sanitti jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani footoo kana poostii ni godha. Koodiin kun koodii peejii teknoolojii aappiti jechuudha. Bakka barreeffamni itti barreeffamu kanatti koodii armaan gadii kana yookaan ammoo lakkoofsa armaan gadii kana koomentii irratti barreessa wanta isiniif bahu laalaa jenneen yoo barreessine san booda poostii goonaa jechuudha. Egaa amma footoon kun jechuudha poostii nuuf tahee jira jechuudha. Namoonni amma waan inni tahee gamta hin beekneef jecha koodii kan asirraa ilaalanii koomentii irratti yoo barreessan koodiin kun gara maqaa teknoolojii aappitti
jijjiiramaa jechuudha. Haala kanaan peejii keenya beeksifachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa kan jalqabaa kana fakkaata. Egaa kan itti aanu karaa ittiin feesbuuka keenya namoonni biroo yoo itti fayyadamuu jiraatan haala ittiin beekuu dandeenyu. San booda feesbuuka keenya isaan irratti cufuu dandeenya jechuudha. Kana gochuudhaaf feesbuuka keenya ni banannaa. San booda sarara sadeen tana ni tuqnaa. Itti aansuun asumarraan gadi deemnaa. Asitti account settings kan jedhu kana ni tuqnaa. San booda lammaffaa irra kan jiru security kan jedhu kana ni tuqnaa. Egaa san booda haala kanaan wanta security keessa jiru hunda isaanii nuuf baasa jechuudha. Asirratti active sessions kan jedhu ni jira jechuudha. Isa kana ni tuqnaa. Egaa san booda haala kanaani nuuf baasaa jechuudha. Amma asirratti kan jalqabarratti current session kan jedhu kuni feesbuuka kiyya isaan amma itti fayyadamuu jiru kana jechuudha. Fuula duratti eegsee hin qabu. Amma isa kana osoon isa itti fayyadamuu jiru keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Kan asii gadi irratti amma eegsii agartan kuni inni jalqabaa kuni pages manager jedha. Amma kuni peejii kiyya kana kaniin mobaayila kana irratti fayyadamuu jiru jechuudha. Peejii kana keessaa bahuu yoon fedhe eegsii kana tuqeen bahaa jechuudha. Akkasuma peejii kana immoo yoon ani mobaayila kana irraa qabaatuu maadhe mobaayila nama biraa irratti itti fayyadamuu akka jiraatan beekee eegsii tana tuqee keessaa bahuun qabaa jechuudha. Amma garuu mobaayila kiyya irratti peejii itti fayyadamuu gamtaan jiruuf isa kiyya gamta tahee akkaan beekuuf jecha eegsii tuqee keessaa bahuu hin qabu jechuudha. Kan itti aanu kuni isa meeseenjeriiti. Ammallee meeseenjerii mobaayiluma kana irrattiin itti fayyadamuu jira. Yoon keessaa bahuu fedhe eegsii tana tuqeen keessaa baha. Garuu meeseenjeriin kun kiyya akka tahe gamtaan beekuuf jecha kanallee eegsii tuqee keessaa bahuu hin qabu jechuudha. Dabalata ammallee eegsii biraa yoo bakka kanatti kan nutti fidu taate feesbuukni keenya kun mobaayila nama abii irratti hojjechuu akka jiru beekne eegsii tuquu qabnaa jechuudha. Ammallee warroonni ammoo peejii fi meeseenjerii hin qabne eegsii naannoo kanatti dhufu hunda isaanii eegsii gootanii keessaa bahuu qabdu jechuudha. Warroonni ammoo peejii hin qabne meeseenjerii qofa qabdan isa meeseenjerii qofa dhiiftaniiti waan eegsii dabalataa jiru tuqtanii keessaa bahuu qabdu jechuudha. Egaa feesbuuka keenya bakka adda addaatti loogiin goonee yoo irraanfanne asuma keessa dhufne eegsii kana tuqne jechuudha. Eegsii asirratti nuuf bahu tuqne yeroo san loogaawut godhuu dandeenya jechuudha. Akkasuma yeroo yeroodhaan bakka kana dhufne wanti dabalataa yoo jiraate eegsii fuula duratti tuquudhaan yeroo san irratti cufuu dandeenya jechuudha. Egaa kana fakkaata akka irraa hubattan abdiin qabaa jechuudha. Egaa kan itti aanu waa'ee YouTube offlineiti. Asumarraan obboleessi keenya jechuudha. DJ appin yeroo darbe karaa ittiin video YouTube keessa ifa mobaayilaa dhaamsine ittiin dhaggeeffachuu dandeenyu nuuf ibsee ture. Asumarraan isa galateeffannaa. Anilleen kanumaan wal qabsiisuun karaa ittiin video YouTube keessa gara sagaleetti jijjiirree sanbooda yoo barbaanne ifa mobaayilaallee dhaamsine ittiin dhaggeeffachuu dandeenyuun isin agarsiisaa jechuudha. Kana gochuudhaaf appilikeeshinii Audio Pocket jedhamu nu barbaachisa. Play Store keessaa argama. Seentanii buufachuu ni dandeessu yookaan immoo
linkii isaa video kana waliin share nin godha achirraahis buufachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa applicationii kana mobile keessan irratti buufattanii booda ni banattu. Yogguu isa banatan haala kanaan isinii fida video sagaleen dhaggeeffachuu feetan san linkii isaa fuutanii bakka kana yoo keessan san booda stream yoo jettaniin video san sagaleetti jijjiiree isin dhageessisaa jechuudha. Karaa biraatiin YouTube keessa seennee san booda achumarraan gara application'ichatti dabarsuu yoo feene YouTube ni banannaa san booda video dhaggeeffachuu feenu bira dhaqnaa jechuudha. Itti aansuudhaan yogguu video san bira dhaqne asirratti mallattoo share tana ni arganna jechuudha. Isii yeroo tokko ni tuqnaa. San booda yogguu haala kanaan nu fide applicationii Play Store keessaa buufanne san jechuudha. Audio Pocket kan jedhu san bira dhaqneeti isarratti yeroo tokko tuqnaa jechuudha. San booda yogguu wanta kanaa fide beeksisa waan ta'eef eegsii tana tuqtanii of duuba deebitu. Asumarraan xiqqoo ni eegduu jechuudha. Hamma konvertii tahu yogguu konvertii tahee xumure ofuma isaatiif gara sagaleetti jijjiire haala kanaan jechuudha isin dhageessisaa jechuudha. Haala kanaan as keessaa ulleen isin hin barbaachisu. YouTube cuftanii yoo keessaa baatan illee sagalee isaadha dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa karaan kuni mishaa jedheetiin yaada. Akkuma sagalee mobile keessa jiruutti dhaggeeffannaa iskiriina mobile illee ifaa isallee dhaamsine dhaggeeffachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa barumsi har'aa keenya asirratti raawwata jechuudha. Sagantaa keenya cufuudhaan dura peejiiwwan keenya jechuudha warroonni hanga ammaatti hin argin Facebook keessan banattanii DJ app jettanii yoo barreessitan ni argattu jechuudha. Peejiin keenya kana peejii kana like invite gochuudhaan peejii kana waliin yaa guddifnuun jedha. Ammallee peejiin inni bira technology app jedha. Peejiin kuni kan obboleessa keenya Gaaddisa Odaati. Peejiin inni sun yeroodhaaf dura dhaabbatee jira. Yoo deebi'eef mishaadha. Yoo deebi'uu maate peejii isa kana like gochuudhaan akka hordoftan isin gaafanna jechuudha. Kan itti aanu peejiin barsiisaa mangistii jedha. Peejiin kun ni beektanii kanalleedha. Kanallee laayikii godhuudhaan akkasuma invite gochuudhaan walumaan peejii kana yaa guddifnuun jedha. Dhuma irratti peejiin inni kiyya smartphone technology kan jedhu kana jechuudha. Akkuma isaanii peejii kana like goone peejiiwwan kana afrannen isaaniitu waliin yaa guddifnu jedha jechuudha. Egaa kan har'a asumarratti xumurra video keenya like share gochuu hin dagatinaadha. Waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.